sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa fulbaana torba bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessuun eegalla. Barroo mata dureen isaa gumaa baasuun gootummaadha jedhuu fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara jaal oduu dubbisuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an abdii bilisummaati. Weerarri liyyuu haayiliin Sumaalee uummata Oromoo irratti gaggeessaa jirtu jabaatee itti fufuun godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti waraanni cimaan adeemsifamaa jira. Dhimma lafa babal'ifannaa mootummaa naannoo Somaaleetiin wal qabatee ji'oota darban kana guutuu kutaa Oromiyaa tokko keessatti weerarri liyyuu haayilee Sumaalee uummata Oromoo irratti gaggeessaa turte miidhaa hamaa geessisaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan tibba darbe keessaa kutaa Harargee bahaa kanneen akka Cinaaksan, Gursum, Baabbilee fi kanneen biroo keessatti waraana liyyuu haayilii Somaalee fi uummata Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun Oromoota hedduu baduu fi qabeenyi isaanii saamamaa akka tures gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun torban kana keessas weerarri daangaa kun godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti gaggeeffamuun gaaga'amni hamaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Weerara kanaanis gareen mootummaa wayyaaneetiin hidhachiifamee duguuginsa sanyii raawwachuu fi qabeenya Oromoo saamuuf gara araddaa mi'eessootti bobbaafame kun miidhaa ciccimaa uummata keenyarraan ga'ee jira. Gareen weerartootaa kun guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 6 bara 2017 gara ganamaa daa'imman mana barnootaa deemanii barnootaaf galmee galmaa'anii deebi'an irratti boombii darbachuudhaan daa'imman kunniin miidhaa hamaaf akka saaxilaman dhaga'ameera. Yakkasuu kanneessaa daa'imman kana irratti raawwateen daa'imman 6 miidhamanii kan jiranii fi mana yaalaa geeffamanii yaalamaa kan turan yommuu ta'u battala boombiin kun darbatamee miidhaan kun qaqqabirraa eegalee waraanni garee liyyuu haayilee Sumaalee fi uummata Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureera. Lola gaggeeffamaa ture kanaanis gareen deeggarsa mootummaa wayyaaneetiin hidhachiifamee uummata Oromootti duule kun miidhaa cimaa uummata keenyarraan ga'aniiru. Akka odeeffannoon arganne addeessitti wayita uummanni Oromoo milishootaa fi poolisoota Oromiyaa waliin ta'uudhaan liyyuu haayilee Sumaalee ofirraa haleelaa jirutti gareen uummata Oromoo humnaan caaluusaa kan hubate raayyaan humna ittisaa mootummaa wayyaaneetiin ergamee bakka sana jiru weerartoota liyyuu haayilee gargaaruudhaan uummata Oromootti dhukaasaa akka turan ibsameera. Miira xiiqii fi dhugaa qabatanii kan lolan uummanni Oromoo meeshaa waraanaa ga'aa kan hin qabnee fi gargaarsa addaa kan hin qabne ta'uun beekamaadha. Haaluma rakkisaa kana keessa dhaabbachuudhaan milishoonnii fi jiraattonni mi'eessoo diina manatti itti dhufe kana ofirraa qolataas turaniiru. Haa ta'u malee wayita korri bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa nagaa eegsisuu fi uummata isaanii tumsuu irratti hirmaatan warreen humni ittisaa mootummaa wayyaaneetiin hidhachiifamanii gara sanatti bobba'an gara liyyuu haayilee Sumaalee dhaabbachuudhaan milishootaa fi poolisoota Oromiyaatti dhukaasa banuudhaan miidhaa cimaa qaqqabsiisaniiru. Dhukaasa adeemsan kanaanis poolisootaa fi kora bittinneessaa Oromiyaa irratti miidhaa ulfaataa geessisaniiru. Akkasumas poolisoota Oromiyaa kanneen irraa meeshaa waraanaa hiikuudhaan reebicha hamaa irratti raawwatanii tuffii fi jibbinsa uummata Oromoo fi qaama nageenyaa Oromiyaa irraa qabanis agarsiisaniiru. Dhimma kana irratti gareen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gochoota ta'an kana hunda ordofaa kan turee fi quba kan qabu yoo ta'u miidhaa uummata kanarra ga'eef furmaata isaan kaa'an tokkollee hin jiru. Dubbi himaan OPDO fi itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan gochoota gara ganamaa mi'eessootti ta'an gabaasaa kan turee fi wanta boodarra ta'us gabaasuuf waadaa seenaa kan ture yommuu haalli ulfaatee korri bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa garee humna mootummaa wayyaaneetiin reebamanii salphatan callisuudhaan afaan qabatee ilaaleera.
kanarraa wanti hubatamu gareen OPDO duraan olaantummaa uummataa leellisuu fi uummata malee sodaa biraa akka hin qabne dubbataa turan faallaa ta'uudhaan sodaa mootummaa wayyaanee irraa qabaniin gocha diinummaa uummata Oromoo irratti raawwatu kana dhaabbatanii ilaaluu isaaniiti. Kana malees dhimma rakkoo uummataa isaan dhiphisee otoo hin taane lubbuu mootummaa wayyaanee keessatti eeguudhaaf hojjechuu isaaniiti. Oduma wal fakkaatuun mootummaan Somaalee godina Booranaa aanaa Moyaalee ganda Caamuk jedhamu keessatti alaabaa isaanii dhaabbatan. Dulli Oromoo gama hundaan laaffisuu fi qabeenya isaa saamuu mootummaa wayyaaneetiin qindaa'ee maqaa Liyyuu Haayilee Sumaalee jedhuun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun waggaa kana guutuu gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u ammas itti fufuudhaan adeemsifamaa jira. Weerarri Liyyuu Haayilee Sumaalee yeroo darbee kallattii godina Booranaa fi Gujiidhaan gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u tattaaffii uummanni Oromoo godinoota kanaa taasiseen dhaabbatee kan ture ta'uun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee weerarri kun kan dhaabbate otoo hin taane gareen weerartoota kanaa haala mijeeffachaa kan turanii fi yeroo ammaa itti deebi'uudhaan weerara bifa Oromiyaa bahaa Harargee irratti gaggeessaa jiran gaggeessuuf qophii xumuranii akka jiran alaabaa isaan godina Booranaa aanaa Moyaalee keessa dhaaban irraa hubachuun danda'ameera. Aanaan Moyaalee dhiibbaa cimaa mootummaa federaalaan irra ga'aa jiruun lafa bal'aa dhabaa kan jirtuu fi lafa kanas dhabsiisuuf humni mootummaa wayyaanee fi gareen ergamtuu ishee waliin ta'uun naannoo sanatti bobbaasanii jiran dantaa uummata Somaalee fi mirga Somaalotaa qofa kabachiisuuf kanneen qajeelfamni addaa itti kennamedha. Aanaa Moyaalee kana keessatti gandoota uummanni Oromoo keessa jiraatan kan bara 1987 fi 1997 referendamiin Oromiyaaf mirkanaa'e keessa uummata naannoo shanii qubachiisuuf alaabaa isaanii fannifatanii lafa ilmaan Oromoo saamaa jiru. Gocha kanaan wal qabatee yommuu uummanni Booranaa mormii kaasu qaama bakka sanatti ergama addaa fudhatee deemeen doorsisaa fi ajjeechaan irra ga'aa akka turee fi jiru odeeffannoon arganne ni addeessa. Maqaan gandoota aanaa Moyaalee keessaa referendamiidhaan Oromiyaaf murtaa'an gandoota baadiyyaa kanneen akka Caamuk, Maddamiigoo, Qabbanaa, Laga Suree, Bulaadii, Beeddee akkasumas gandoota magaalaa Moyaalee Duwwaa 1 fi Duwwaa 2ti. Kanumaan wal qabatee bulchiinsi naannoo Oromiyaa dhimma daangaa naannoo Somaalee waliin wal qabatee jiru keessumaayyuu rakkoo magaalaa Moyaalee waliin wal qabatee jiru otoo beekuu akka isan beekne, otoo arguu akka isan argine, otoo dhaga'uu akka isan dhageenye kan ta'aa jiruuf doorsisa gooftolii isaanii sodaachuun uummanni mirga isaaniif akka hin falmanne cimsanii humna waraanaan ukkaamsanii qabanii akka jiranis gabaasni aanaa Moyaalee irraa arganne itti dabaluun ifa godha. Kun ammoo kan agarsiisu gandoonni maqaan isaanii tarreeffame kunniin olloota Oromiyaa waliin kan wal qunnamsiisan wirtuu daldalaa ta'anii kan tajaajilaa jiran gara fuulduraattis bakka buufata daldalaa akka ta'uuf ijaarsi taasifamaa waan jiruuf bakka kana of jala oolfachuudhaaf gocha kana hojjechaa kan jiran ta'uun barameera. Oduu keenya biraatiin weerarri daangaa Oromiyaa kallattiiwwan adda addaatiin gaggeeffamaa akka jiru namuu quba qaba. Weerarri kunis godinaalee Oromiyaa fi kallattii adda addaan adeemsifamaa jira. Dhimmi kun mootummaa wayyaanee uummata baroota dheeraadhaaf nagaadhaan ollaa waliin jiraataa turan walitti buusuudhaan qabsoon uummata Oromoo irraa ishee mudatee gara daangaa ofii kabachiisuutti akka deebi'uuf akkasumas bifa kanaan bara bulchiinsa ishee dheereffachuudhaaf ajandaa walitti bu'insaa kana qopheessuudhaan uummata Oromoo fi saboota ollaa walitti buusaa kan jirtu ta'uun beekameera. Bifuma kanaanis Oromiyaa godina kanneen akka Harargee Bahaa fi Lixaa, Booranaa, Wallaggaa fi Gujii, Qeellam Wallaggaa akkasumas Walloo irratti olloota isaanii ijaaruudhaan akka uummanni Oromoo nagaadhaan hin jiraanne gochaa jirti. Haaluma kanaan torban darbe kana keessaa mootummaan wayyaanee godina Walloo aanaa baatee irraan warra Affaar hidhachiisuudhaan uummata Oromoo Walloo waraansisaa turuun isheen yaadatama. Waraana adeemsifame kanaanis uummanni Oromoo Walloo tokkummaadhaan biyya isaa falmatee ofirraas deebiseera. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata Gambeellaa ijaaruudhaan uummata Oromoo qe'ee isaarraa dhiibuuf tuttuquu ishee itti fuftee jirti. Yeroo darbee aanota kanneen akka Anfilloo fi Gidaameetti hidhattoota Gambeellaa bobbaasuun madaalli gaggeessaa kan turte yommuu ta'u waan dhufteef garuu milkaa'uu hin dandeenye. Oduu keenya itti aanuun godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuutti basaastonni saaxilaman yeroo dheeraadhaaf uummata aanaa Limmuu fi qeerroo bilisummaa Oromoo diinaaf saaxiluudhaan hojii diinummaa hojjetan maqaan isaaniis ifa ba'eera. Basaastonni diinaa kunneen Goobanaa Hirphaa, Immiruu Galataa, Dirribaa Liiban, Margaa Tafarii, Lalisaa Abdiisaa, Firaa'ol Darajjee, Magarsaa Mokonnan, Gammachuu Itichaa, Eeliyaas Bokoree, Tasfaayee Dassaalee, Dirribaa Baqqalaa, Dirribaa Soorii fi Hirkoo Dachaasaa kanneen jedhaman akka ta'e gabaasni aanaa Limmuu irraa arganne ifa godha.
dhimma hojii basaasota kanneen irratti dhaggeeffattoota keenyarraa kan odeeffannu qabna nu hordofaa. Sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraati kan isinii bilbilaa jirru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu keessaa gareen jala deemtuu wayyaanee uummataa fi qeerroo bilisummaa diinaaf saaxiluu irratti hojjechaa akka turan quba qabna. Jarri kun ammas irra deddeebi'uudhaan hojii basaasummaa kana hojjechaa akka jiranidha odeeffannoon akka nu ga'aa jirutti. Mee waa'ee jara basaasota kanneenii maal jetta? Jarreen basaasonni jalaa deemtuu wayyaanii kun yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan akkuma kana qeerroo bilisummaa qeerroo aanaa godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuutii fi uummata aanaa kana adeemanii funaansisanii deemsisaa kan turani. Ammallee akkuma kana hojii kana hin dhaabne keessumatti milishoota gandaa kan ta'an namoota lamaan tokko maqaa dha'uun barbaada. Isaan keessaatti Asaffaa Toleeraa nama jedhamu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan ijoollota aanaa kanaa funaansisee harka mootummaa wayyaanee jiraachisuu kan turedha. Akkuma kanaan Dassaallee Faayisaallee isuma dhufaa deddeemee kan uummata kana jiraachisuu jira. Amma yeroo ammaa kanatti immoo uummanni aanaa sanaa yeroo baay'ee galgala humni hidhatee yookaan immoo makalakaan gara Haroo Limmuutti halkan sa'a 8-10 gidduutti darbaniif karaa Haroo Limmuutti nyaachila Beenishaangul Gumuz irraan waraana nutti bansiisuudhaaf yookaan immoo uummata achi hojiirra walitti nu buusuudhaaf sochiisaa jiruudhaan kan ka'e daandiin ifaati kan jiru. Sababa isarraatiin kan ka'e akkana namoota amma namoota funaananii hidhaa uummata walitti buuranii hojii hojjetan hojii misoomaarraatiin walitti buuranii ammallee qawweedhaan sodaachisaa kan jirani. Isaan keessaatiin namoota lamaan tokko maqaa isaanii dha'uun barbaade Immiruu Galataan nama yeroo baay'ee paartii Okkoo bakka bu'ee mirgaatti tattaa'udha. Dirribaa Diiban Margaa Safariitii fi kan kana fakkaatan naannoo namoota 13 ammaaf mana hidhaadha kan jirani. Ammallee uummata walitti guuranii hojiin hojjetanii namoota mootummaa irratti ijaaraa jiran baasaa saaxilaatti kennaa mootummaa kana irratti maal fakkaatan jechuudhaan dararaa guddaa irraa argaa jiru amma yeroo ammaa kana. Egaa odeeffannoo nuu kenniteef baay'ee ulfaadhu. Mee hojii isaanii dhagammaatti hojjetaa jiranii adda nuu baasuu dandeessaa? Dargaggoota qabanii hiisisaa akka jiranidha kan nuti odeeffannoo qabnu. Dargaggoota maalirratti hundaa'uudhaan kan isaan dargaggoota kana qabanii mee kana haga beektu mee ifa nuu godhu. Amma dargaggoota kan qabsiisan daandiitti iyyuu cufate. Daandiin kun gaafa 28 galgala cufateeti kan bule. Haaluma kanaan poolisiin ofiisaa makiinaa qabatee deemee tubanee akkuma kanaan gaafa 29 amma itti bufeetuma cufate. San booda daandii kana cufatee gaafa yeroo uummata walitti sassaabanii gaafa uummata qoratan uummanni gaafa magaallisu hidhattoonni milishaa kun halkan deemanii halkan sa'a 11 sa'aatii 12 gidduutti ijoollee uummata kana kan qabsiisan. Daandiin cufate sun mee maal ilaalliseeti kan inni cufate? Maaltu taanaan cufate daandiin? Daandiin kan cufate amma akkuma Oromiyaa irratti ilaalamaa argaatuma jirru kun raasumaalee uummata Harargee irratti lola bansiiseeti kan jiru mootummaa wayyaane. Akkuma kanaatiin Beenishaangul Gumuz asiin godina Wallagga Bahaa daangessuuf sanaafis illee qophii xumuraniiru. Idee oduun ijaa jiru san sodaatanii fi uummanni halkan kan isaan waraana fe'anii dabarsan halkan gara haroo karaa Beenishaangul Gumuzitti dabarsu. Sana dhorkuudhaaf sana ittisuudhaaf haafidha kan amma danda'ame sana ittisuuf yaalanii san daandii kana cufan. Tole egaa akkuma ati jettee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti weerarri karaa olloota Oromiyaa kanatti itti walitti naquudhaaf shirri karaa mootummaa wayyaaneetiin xaxamaa akka jiru numa quba qabna. Achirraanis karaa Beenishaangul kana hojiin akkasii hojjetamaa akka jirudha kaniitu nu kaaste. Mee akka waliigalaatti dhimma daangaa Oromiyaa kanarratti isin akka qeerroo aanaa Limmuu tokkotti mee maal jetta? Ati mee akkamiin ilaalta? Nuti akka keenyatti kan jennu kun namni eessaatti eegnee yookaan biyya biraarraatti eegnee osoo hin taane ofuma keenyaatti kaanee ofiif birmannee ofirraa ittisuuti yoo baanne mootummaan wayyaanee kun dhufaa darbaati. Ilmaan Habashaa nutti irratti wal fudhanii jaan bitaa jiraniif ofuma keenyaatti kaanee ofirraa dachaasuudhaaf oduu qophooneen jedhaan. Egaa akka aanaa Limmuutti kana yoo jette amma gara Harargee kanaanis hojiin akkasii hojjetamaa jira. Darbee karaa Booranaa kana hojjetamaa jira. Akkasuma karaa godina Wallagga Lixaaf Qeellam Wallaggaa kana karaa Anfilloo gara Gidaamii kana hojiin akkasii hojjetamaa numa jira.
akkasumallee darbee karaa godina addaa gara Kamishee karaa Walloo kanaanii warra Affaar uummata Oromootti duulchisuudhaan hojii akkasii hojjetaati kan jiranii. Mee akka waliigalaatti weerara karaa daangaa Oromiyaa kallattii hundaan jiru kana ittisuudhaaf dhaamsa akkamii qabda? Uummanni Oromoo maal gochuu qaba jettee yaadda? Kana ittisuudhaaf dhaamsa ni qabu akka kootti uummanni Oromoo bahaadiyaa kaabaa kibbaa hundumtuu walitti hiriiree irree tokkoon dhaabbatee mootummaa gabroonfataa kana dura yoo dhaabbatee ofirraa yookaan mirga baabbilisummaa isaa kabajachuu danda'u tokkummaadhaan ka'ee hiriiruu akka qabuun dhaamaan. Hayyee egaa ulfaadhu yaada bal'aa bilchaataadha kan nuu kaastee dhaggeeffataa keenyaa odeeffannoo nuu kenniteef galatoomsiin jechuu barbaadna. Illee galatoomaa. Tole hayyee. Dhumarratti weerara daangaa Oromiyaa kutaalee garaa garaa keessatti adeemsifamaa jiru kana uummanni Oromoo bakka jiru waliin ta'uudhaan diina manatti dhufe kana ofirraa deebisuu akka qabu gamanumaan dhaammachuu feena. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun walli warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaa Jaal qalbeessaa dhangiyaatiin dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Gaachana sabon alubu sanu waraqee taamisa bilisomsa lamisa bilisomsa. Finfinnee gubbaarratti finfilis jabaatatti rooroon isa maddatti. Rooroon isa maddatti damma tola yoo toletti injifannoo yoo galee. Wabonda galara sengeto, wabonda galara sengeto, matasa kakase, dina jilbe fachise, dina jilbe fachise, nyakabru mabiraka sengetire bimurte fanna, kuno kainu lapse. Wayanen gubattati, biya shekala jirti, dalda ko jabadu kai. Shamarre jabadu kan, atwabo ko jabadu kan, atkero ko jabadu kan, bilisumar bunis. Bilisumar bunis, ama kuno yaronche, tamagese kayuno, tamagese kakuno. Jajjabe gotaramam, jajjabe gotaramam, ayaram ke magunam, ke rolen jaromiyai. Ke rolen jaromiyang abilisumana mumang awayane ajazani vachangalum baranai. Vachangalum barana adina barbadesani borengalum barana. Dadeviru gota kom, ayom na kese chaka kom, waka kaze kese kom, onati nebju kesa, azena garitulu, gamba dada lil gazan, ayom lenda gatamu, najira one kesa. Dina
chenesa ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabo ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabo baasuun gootummaadha. Ni duuna, ni reebamna, ni hidhamna, shamarran keenyas ni gudeedamti. Gudeeddii hamaa lagaa kana teenya ilaaluun bu'aa miti. Dammaquudha. Akka gootota keenya kaleessaa qeerroon roorroo ofirraa deebisuu danda'uu qaba. Gocha faashistuu wayyaanee kana qaamni an Oromoodha jedhuuf Oromoodhaan dhaabbadha jedhu marti irree tokkoon ka'ee qorba'uuf qeenda'uu qaba. Saree nama nyaattu ta'anii ilaaluun gowwummaadha. Saree sana ofirraa rukutuu danda'uun qabna. Suuraa ilmaan Oromoo ajjeefamaniif reebamanii ija dura wal qabuu qofti gahaa miti. Gaafa lagaan qawwee walitti laatee nu doguuguutti luucca'u hinduunu jennee falma afaanii qofaan kan dubbannu utuu hin taane nus qawwee walitti kennuun diina ofirraa deebisuu shaakaluu qabna. Har'a daangaarraa Oromoon miidhaa hamaa keessa jira. Lafa isaarraa ari'amuu, dhiitamuu fi reebamuu ukkaanfamuun illee akkuma jabaatetti itti fufee jira. Jibbamuu irratti argamna. Haalli jiramu ammaa kan boqonnaa namaa laatu miti. Saatii manatti ol nama galchee nama raffisus miti. Saatii cal nama jechisiisu akka hin taane argaa jirra. Wayyaaneen humna Oromoo dadhabsiisuuf wantoota fala jettu mara dalagaa jirti. Oromoon bakka maraa duulli waraanaa itti labsamaa jira. Harargee Booranaa dabalatee daangaan Oromiyaa caccabuutti jirti. Saamicha lagaa kuniif humni diinaa wayyaanee kun akkaan babal'ataa wayita jiru kanatti Oromoon bakkayyuu waliigalee ifirraa deebisuu danda'uu qaba. Weerara liyyuu aayilii jedhuun wayyaaneen hafuura fudhachuuf jirti. Inni kun Oromoo maraaf galuu qaba. Karoorri wayyaaneen baafte kun hojiirra kan oolu akka hin taaneef yaada tokkoof ilaalcha tokko jalatti hiriirree diinasaa ofirraa deebisuuf yeroon Oromoon qabnu amma. Yeroon yeroo firaaf dhiigni wal barbaadudha. Yeroo gumaa baasuuti. Lafa saamameef mirga sarbame yeroo deeffachuuti. Isa hudhee nu qabuu hedu hudhuu danda'uu qabna. Godaansisuuf humna qabnu jabeeffachuudha. Hammeenya wayyaanotaa hubachuun isaan irrattis waliin duuluu nu feesisa. Harri Oromoof fala furmaata itti argatan yeroo itti wal barbaadanii waan qabaniin bahanii diina ifirraa qolatanidha. Dararaa uummata Oromoo Harargee keessattuu mi'eessootti ta'aa jiruuf dirmannaa ga'aan ni barbaachisa. Bakka jiru dammaquun shira wayyaaneen xaxaa jirtu kana kukkutuu qabna. Shirri alagaa kan nu gaadi'ee sochii keenya dhaabu ta'uu hin qabu. Gumaan ilmaan keenyaa baafamuu qaba. Ilmi Oromoo tokko du'ee gumaan isaa baafamuu dhabuun ajjeechaan wal fakkaataan qaama sanaan akka dabalamuuf daandii baasa. Ulaa diinaa cufuun gaafa gumaa baafachuun dhuftedha. Gumaa utuu hin baafatiin qabsoon finxiriirtee deemuun ni ulfaata. Kanaaf immoo gumaa baasuuf tattaaffii gama kamiinuu godhamuu qaba. Weerara liyyuu haayilii Sumaalee jedhus ta'ee ajjeechaan humna waraanaa wayyaaneef ta'aa jiru Oromoon kamuu gumaa baafachuuf tattaaffii gochuu akka qabu feena.
diinni dhiiga keenya dhangalaasuu bare ololaa fi hiriira mormii qofaan nu dhiisaa miti, nu dhiisaa hin jiru. Akka inni nu haleelaa jiruun olitti nutis haleeluu gaafa dandeenyu nurraa qabbana'a. Oromoon diina isaa karaa danuun itti duulu hedduu galaafataa jiru kana mo'achuuf tarkaanfii jabaa fudhachuu cinatti walitti dhufuun furmaata waaraa tokko irra ga'uu qaba. Daangaan Oromiyaa taakkuun tokko halagaaf ciramtee laatamuu hin qabdu. Oromoof Oromiyaan walirraa cicciramuun kophaa kophaa jiraachuu hin danda'an. Gaafa lafa dhabnu lubbuu dhabna, gaafa dachee keenya saamamnu jireenya dhabna. Kana hubannee saamicha lafaa nutti tarkaanfataa jiruuf of qopheessuu, diina dura gootummaan dhaabbannee biyya keenya Oromiyaa dhiiga keenyaan ijaarree dhiiga keenyaan ni eegganna. Wayyaaneen Oromiyaa kallattii maraan ollaa Oromiyaa ijaarrachuun daangaa Oromoo cicciruuf walitti bu'iinsa hamaa fidaa jirti. Haaluma kanaan Wallaggaa, Dambidolloo gara Gidaamii, Walloo fi uummata Affaar, Harargee fi Boorana daangaawwan Oromiyaa mara irratti daangaa cabsanii galanii akka uummata Oromoo godaansisan taasisaa jirti. Akeekni wayyaanee kun yeroo gabaabaa keessatti kan hongaa'u ta'uu qaba. Gumaa baasuun gootummaadha. Dhiirri gumaa hin baane uummata Oromoo biratti kolfa. Gootummaan Oromoo gumaa baafachuusaan ibsama. Dubbiin gumaa haala salphaan kan ilaalamu miti. Gumaan uummata Oromoo bakka maraa socho'uun baafamuu qaba. Oromoon uummata nagaa jaallatu yoo ta'eyyuu yoo tuqame uummata ciisu akka hin taane diinni Oromoo beekuu qaba. Kanaaf Oromoo daangaarra jiraniif bakka maraa sagalee isaanii haa taanu, haa tumsinu. Gumaa ilmaan keenya haa baafannuun dhaamsa keenya. Horaa bulaa deebanaa. Ani sanyii leencaati jirti onneen koo shendurii kan abbaa koo. Ani sanyii leencaati jirti onneen koo shendurii kan abbaa koo. Ani sakka baakooti jirti onneen koo shendurii kan abbaa koo. Ani sanyii leencaati jirti onneen koo shendurii kan abbaa koo. Keeroon kaatee tokko taatee. Chanesa, ani sanyii leencaati jirti onneen koo shendurii kan abbaa koo. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffannee kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaa bilisummaati.